daawwattoota chaanaala ROWDA TUBE nageenyi rabbii guddaan bakkuma jirtan hundattuu isin haa dhaqqabu. Egaa akkuma beekamu chaanaala ROWDA TUBE kanarratti qophiiwwan barbaachisoo ta'an hedduu qabannee isiniif dhiyeessaa jirra. Kanaaf jecha qophiiwwan nuti isiniif dhiyeessinu hunda isaatu like, share, subscribe gochuudhaan maatii chaanaala ROWDA TUBE akka taatan kabajaan isin gaafanna. Seenaawwan garaagaraatis isiniif dhiyeessina gara fuulduraatti. Akkasuma qophiiwwan diraamaa nashiidota garaagaraa isiniif dhiyeessina. Qophii bohaarsituu akkasuma qophiiwwan zikrii fi qur'aana garaagaraa isiniif dhiyeessina. Maaliif jennaan akkuma rasuulli sallallahu alayhi wa sallam khayrukum man ta'allama al-qur'aana wa 'allamahu jedheef jecha irra caalaan nama waan baratee barsiise. Kanaaf jecha waan rabbiin nuuf laafise qophii hunda waan xumurree kara sagantaatti seennee jirru sagantoota nu isiniif gadhiisnu hunda isaatu subscribe nu gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Karaa biraatiin hamilee keenyas yoo isin karaa koomentiitti yaada nuuf barreessitanii nu jajjabeessitan sagantoota hedduu isiniif dhiyeessina. Chaanaala ROWDA TUBE warri daawwattan hundi keenya sanuu qophii nuti gadhiisnu hunda isaatu akka kallattimaan isin bira ga'u subscribe gochuudhaan nu cinaa akka dhaabbattan isin gaafanna. Kanaafuu waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isinii jecha sagantaa keenyaarraaf qabannee dhufne asumatti goolabna. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.